Akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, har'allee deebinee dhufnee jirra. Har'aa kan qabannee dhufne waa'ee marii araaraa irratti yaada Jawaar Mohammad kenne jechuudha. Akka xiinxallaatitti dhiyeessi kan isinii dhiyeessinu yoo ta'u, jalqaba irratti garuu wanti isin beeksisuu qabnu yeroo ammaatti mootummaan marii araaraa adeemsisaa jira. Marii araaraa kanaaf immoo odeeffannoo walitti qabaa jira jechuudha akka mootummaatitti. Wanti kun immoo inni kun ni qeeqaa, inni kun ni deeggara jechuudha. Nuti immoo warra qeequ keessallee miti, warra deeggaru keessallee miti. Nuti maal gochuudha, waan jiru odeeffannoo jiru dhimma kanaan wal qabatee dhiyeessuudha jechuudha. Warri qeequllee sababa dhiyeeffata, warri deeggarullee sababa dhiyeeffata, hunduu sababa dhiyeeffata waan ta'eedhaaf nuti immoo qaama hundarraayyuu bilisa taaneetiin maal goona, odeeffannoo jiru uummata Oromoo biraan geenna. Kan filatu immoo ummata Oromooti malee nu himite jechuudha. Nuti kaayyoon kennallee kaayyoo kanaati. Kaayyoon kenna paartii gara paartii tokko gorree iyyoo odoon taane gara paartii tokko gorree immoo paartii tokko irratti duuluu odoon taane waan jiru odeeffannoo jiru qulqulleessinee kan isin biraan geennu waan ta'eef amma mee har'a namni qeeqa guddaa waan kana irratti adeemsee fi fuula feesbuukii isaa irratti afaan Ingiliffaatiin miidiyaa guddicha jechuudha, gaazexaa guddicha addunyaa istaandardii irratti kan kennee fi kan kenne san immoo deebi'ee afaan Ingiliffaatiin fuula feesbuukii isaa irratti kan maxxanse Jawaar Mohammad maal jedha waliin gaafii lama bakka lamatti qoodee gaafii lama gaafatamee gaafii lamaan immoo gaafii babal'aadha waan ta'eef gaafii san gaafii tokkoffaa gaafii lammaffaa jennee kan isinii dhiyeessu ta'a. Gaafiin tokkoffaan maal jedha? Gaafii tokkoffaa Addis Istaandard wal dhabdee fi garaagarummaa siyaasaa biyya keessa jiru furuudhaaf komishinii marii araaraa hundeessee hojjetaa jira. Ati akka Jawaar Mohammaditti komishinii marii araaraa kana akkamitti ilaalte yookaan immoo akkamitti madaalte jedhanii gaafatan. Kuni gaafii tokkoffaadha jechuudha. Gaafii kanaaf immoo maal deebisee kan jedhu jalqaba irratti hiika akka xiinxallaan haa ta'utti hiika itti kenne jalqaba. Marii araaraa jechuun maal jechuudha? Namoonni baay'een amma asitti kan waliin harkaa dhahaa jiru jechuudha. Marii araaraa fi namoonni baay'een waraana wajjin araaramu ol harkaa keessaa dhahaa jira jechuudha. Wal qabata, hundi wal keessa jira. Ammoonni beekamuu qabu hundi isaatu wal keessa jira waan ta'eedhaaf jalqabamee marii araaraa kan jedhamu kanaayyuu Jawaar Mohammad maal jedheetiin hiikatti araaraa jechuun jedha. Marii araaraa jechuun wantoota murteessoo fi garaagarummaan jiru irratti jedha. Wantoota murteessoo ta'an kan garaagarummaan uumame maal jechuudha? Tokko kana jedhaa, tokko waan biraa jedhaa jechuu booda isinii ibsa tokko tokkodhaan. Inni illee obsuu baate ani itti dabalee isinii ibsa waan inni jechuu barbaade. Kanaaf wantoota murteessoo fi garaagarummaan jiru irratti wal mormuudha. Diibeet jedhanii diibeet wal mormuu, mari'achuu, discussion. Saniin deemee eegama dhandin booda immoo araaramuudha. Reconciliation. Wal morminaa irratti wal morma namni kun karaa kanaan deemnaadha. Saniin booda deebi'ee walitti mari'ataa. Saniin booda immoo hin araaramaa. Eega araarameen boodatti new contract kan jedhamu waliigaltee haaraa jechuudha. Akka biyyaatti waliigaltee haaraa uumtee waliin dhabdeen duraanii sun furamee biyyi waliigaltee haarawaan itti fufti. Amma asitti jechuudha. Namoonni baay'een jechuudha akka hubannoo isinii ta'uu fi akka isinii galuuf wanni kun maali? Fakkeenyaaf amma garaagarummaan keenya. Biyyi tuni federaalizimiin haa bultuu jedha inni tokko. Lakki yuunitariidhaan haa bultuu jedha inni biraa immoo. Biyyi tuni pirezidaantawaadhaan haa bultuu jedha inni tokko. Kan biraa immoo lakki paarlaamantawaadhaan haa bultuu jedha. Biyya tana keessatti immoo
konfedereeshiniin buluu qabna. Haja tokko immoo Oromiyaan addatti Amaarrillee of danda'ee walitti dhufnee immoo mootummaa wal fakkaatu jechuudha akka ijaarachuu qabna. Mootummaa gamtaa tokko walitti dhufnee gamaa gamana nuuntuu mootummoota of danda'anii garuu immoo walitti dhufneeti mootummaa gamtaa tokko ijaarachuu danda'a. Yaadni akkanaa kunniin ka'uu danda'a jechuudha. Kan biraa immoo maal jechuudha? Fakkeenyaaf mootummoonni kanaan dura turanii uummata Oromoo irratti miidhaa geessanii jiranii. Duguuggaa sanyii geggeessanii jiran. Kun immoo maal jedha? Lakki duguuggaa sanyiitu hin geggeessine. Isaan immoo biyya ijaaranii jira. Amma yaadota akkanaa kanarratti amma muraasa qofa isinii kaase malee yaadota akkanaa irratti diibeet goona jechuudha. Wal mormaa jechuudha. Hin mari'ataa jechuudha. Dhumarratti waan tokko irratti walii gala waan gara fuulduratti ijjannoo gara fuulduratti qabatameetiin ittiin deemamu irratti walii gala jechuudha. Isa kana jechuudha. Namoota baay'een YouTube kanarratti ilaalaa jira. Akkaataa isaan itti hiika itti kennaa jiran waan akkasiiti jechuudha. Marii araaraa gaafa jennu jechuudha. Malee warroota bosona jiranii waraana qabatan qofa wajjin araaramuu miti jechuudha. Wantichi kun akkasitti namni hunduu akka hubattan jechuudha. Warra gamanallee deeggaruuf miti garuu hubannoo qabuun hiika sirrii isinii kennuu barbaade akka isin hiika godhatan. Amma Jawaariin hin barreessee kana sirriitti barreessuu hin danda'a garuu waa hunda hin barreeffamu waan ta'eedhaa fi isa kana yaadni isaa jechuudha. Wantoota irratti wal dhabnu baay'eetu jira yoo jedhu contradict waan irratti wal morminu jechuudha. Wantoonni irratti wal morminu sanatti wal morminee dhumarratti waan tokko qabannee waan saniin biyya tana bulchinaa jechuudha. Akkasitti hiika Jawaar Mahaammad tokko faratti hiika irraa gaafa isinii ka'u hiikni isaa kana fakkaata. Lammaffaa immoo ibsa kenne. Amma qabiyyee san laarkaan amma beekaa interpretation yookaan immoo marii sana afaan Ingiliffatti hiikee isinii dhiyeessaa jiru. Ani xiinxalla kan irratti kennaa jiru. Akkasitti hubadhaa namoonni baay'een xiinxalla irratti kennaa jira waan ta'eef adda addaan qoodee jira. Kan biraa immoo ibsa itti kennee jechuudha. Ibsa maal jedhee kennee marii araaraa sadarkaa lamatti akka inni qoodamu ibse. Sirriitti na dhageeffadhaa. Ibsa keessatti maal godhee akka namaa ifuuf jechuudha. Mariin araaraa kun akka namaa ifuu fi artikiliidha kan inni barreesse baay'isanii. Artikilii kana barreesse. Artikilii kana keessatti inni lama itti aanu maal kennee ibsa itti kenne explanation kan jennuun jechuudha. Ibsa irratti kennee jechuudha. Ibsa kana irratti maal jedhee kennee mariin araaraa akka bakka lamatti qoodama. Inni marii araaraa jalqabaa. Marii araaraa jalqabaa jechuun osoo waraanni hin eeggaliniin duratti waraana san prevent gochuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf amma akkuma mootummaa wayyaanee irraa bu'een jechuudha. Osuma namni hunduu kun illee gara bosonaatti odoo kun illee qawwee hin baadhatini maal godhanii marii araaraa geggeessuu ni dandeetta jechuudha. Maaliif namoota dheessanii gara bosonaatti seenan san namoota sababa siyaasatiin gara biraatti deeman san akka isaan hin deemne gochuudhaaf dursitee gochuu ni dandeetta jechuudha. Akka kontekstii biyya keenyatti gaafa fudhannu jechuudha. Kan biraa immoo post the political crisis. After the political crisis. Maal jechuudha? Erga rakkoon siyaasaa uumameen booda, erga wal dhabdeen uumameen booda, eega wal loliitiin uumameen booda, dhumarratti godhamuu ni danda'a. Kun immoo kan godhamuuf maal inni reconciliation gochuudhaaf jechuudha. Araara buusuudhaaf. Waan irratti wal lolaa turan san, waan irratti wal dhabaa turan san, ka wal ajjeesee jira, ka wal madeessee jira. Waan san nama keessaa fixuudhaaf jechuudha. Wal dhabdeen gadoo nama jidduu jiru san hambisanii waan tokko qabatanii gara fuulduraatti deemanii biyya bulchuudhaaf inni taasisu suni isa booddetii jedha. Isa kana jechuudha. Explanation irratti kan inni kenne isa kana jechuudha. Itti deebi'ee immoo qeeqa kaa'e. Hin qeeqee jechuudha. Qeeqa. Akkatti isinii qoodaa jiru argattanii kanaafuu subscribe share like gochuun dagatiin adaraa keessan YouTube kun ganaa waan addaati kan isinii qopheessuu danda'u jechuudha yoo isin kana guddiftan amma haalli itti keessatti hojjetaa jiru haala mija'aan taane keessatti hojjedhan jira garuu yoo isin share gootanii humna hundaan geettan akka ajaa'ibaatti barnootota ajaa'ibaa kana qofa otoo hin taane waan addaa isinii qopheessa wantoota baay'ee irratti hubannoo ni qaba waan ta'eedhaa fi wantoota akkasii irratti immoo isinii dhiyeessuu danda'a jechuudha. Kanaaf kattaan irratti maal godhee qeeqa dhiyeessa jechuudha. Hin qeeqee marii kana qeeqa gaafa jennu marii kana qeeqe maal jedhe qeeqe tokkoffaratti maal qeeqee dura ibsaan ka'ee mitire mariin bakka lamatti qoodamaa jedhee jira. Mariin sadaffatti immoo
maal jedhee waraana gidduutti mariin adeemsifamu bu'aa hin qabu. Mariin active jedha active waraana cimaa deemaa jiru keessatti mariin adeemsifamu productive miti bu'aa qabeessaa miti jedha. Kanaaf immoo sababa mataa isaa ka'a. Sababa mataa isaa ka'a jechuudha. Mariin kana wanni inni bu'aa qabeessa ta'uu diduu fi qaamolee wal waraanaa jiran suni marii kana keessatti hirmaatanii. Kanaaf bu'aa qabeessa ta'uu hin danda'u. Maaliif warroonni waraanaa jiran sun ideoloojii mataa isaanii qaban jechuudha. Ideoloojii mataa isaaniitiin gara waraana bosonaatti waan seenaniif ideoloojii isaanii sun immoo as keessatti hammatamanii mormanii yookaan amananii yookaan immoo amansiifne waan ta'eef waanuma saniin itti fufu waan ta'eef mariin amma mariin akkasitti ta'u kun qilleensumarratti hafaa bu'aa qabeessan ta'u biyyallee immoo gara hin taanetti isii geessaa waan jedhu lafa kaa'e jechuudha akka xiinxalla kootitti waa inni dubbatan irraa ka'ee gaafa waan kana gadi qabee xiinxallu kana natti agarsiise jechuudha waan inni jedhe sun jechuudha. Kan biraa immoo jalqabumarraayyuu adeemsa keessa darbuu qabu keessa hin dabarre maal barbaachise lafa kaa'ee waa si yaadachiisu tokko time in the process jedhu yeroo fi adeemsa barbaada jedhe mariin maal jechuu meeku hiikattaa kenninu time in the process mariin tokko kan inni barbaachisu yeroo barbaada adeemsa barbaada time in process time jechuun maal yeroo akkamitti taasifamuu qaba ka jedhu jechuudha yeroo akkamitti itti dhumuu qaba dheerinni yeroo isaa gamii waan jedhu jechuudha processiin jechuun immoo adeemsa akkamii keessa darbuu qaba tokkoffaratti maaltu ta'uu qaba lammaffaratti maaltu ta'uu qaba sadaffaratti maal step jechuudha adeemsa keessa darbuu qabu jechuudha. Kanaafuu kana keessatti maal jedhee waan kana wal qabsiisee mariin kun jalqabumarraayyuu adeemsa keessa darbuu qabu keessa hin darbini. Yeroo komishinii marii kana filatan dursee maaltu qophaa'uu qaba seeratu qophaa'uu qaba. Seerri marii kana hoogganu seerri marii kana bitu qaamolee adda addaatiin qaamoleen hunduu keessatti hirmaataniiti seera kana qopheessuu qabanii jedha. Garuu immoo jedha seerallee kan qopheesse mootummaadha. Komishinii marii kana yoo hoogganu kanallee kan filate mootummaadha. Kanaafuu jalqabumarraayyuu kufee jira mariin kun jedhe. Mariin kun jalqabumarraayyuu kufee jira. Please nuti hiikka anaa miti jecha kiyyaa miti analaayisii itti kennaa jira malee ani interpretation yookaan immoo hiika jechuudha. Afaan onnootiin afaan riisarchiitiin analaayisii jedhama. Isa san itti kennaa jira jechuudha. Kanaafuu jalqabumarraa kufee jedhe. Maaliif adeemsota kana guura adeemsa taayimii eeggachuu hin qabna adeemsa piroosesii sanillee hin guuttanne kanaafuu jalqabumarraayyuu kufee jira jedhee lafa kaa'e. Yaadni biraa immoo kana kanaan jedheeti inni dhumarraatti immoo wanni inni rikoomandii godhe tokko jira rikoomand jechuun kanaan duratti waan jedhan jechuudha. Maal jedhee akkuma ani hidhaa baheedhanii komishiiniin marii araaraa waan kana irratti nama mariisisee jira. Ani adeemsota keessa darbamuu qaban kana hundallee itti himee jira. Akkasumallee qaamolee qawwee kaasanii bosona seenan kana hojiin durfamee araarri raawwatamee waraanni akka dhaabbatullee itti himeera. Garuu inni kun itti dubbachuun kiyya kun bu'aa hin finne osoo bu'aa hin fidin karaa irratti hafee waan jedhu kaasee kanaan gara gaaffii lammaffaatitti isin darbaachuudha. Gaaffii lammaffaa maal na gaafatee jedhe Addis Standard. Marii araaraa mataa isaatiin ka'amane tokko jedhe. Kookasiin paartilee Oromoo 11 of keessatti hammatu nu wajjin hojjetaa hin jiru jedhe. Kana amanee jira. Battalaa kookasiin marii paartilee mormitoota 11 jechuun KFO, ABO fi ONLF. ONLF. Kan jedhu Ogaden National Liberation Front kan jedhudha. Isaan kunniin jechuudha keessatti hirmaannetti mariin kun dantaa Oromoo hin miidhuu jedhanii gaafatan. Maal jedhanii
kookasiin paartilee 11 of keessaa qabu kuni akka isaan wajjin hojjetaan jirre koomishiniin marii biyyoolessa Itoophiyaatu mataa isaatti amanee jira. Achi keessa immoo paartileen gurguddoo fi buleeyyiin kanneen Oromoo kaafaa ofii ABO'n keessatti hirmaataa hin jirani. Kanaafuu mariin kun dantaa uummata Oromoo hin miidhuu jedhamee gabaabsanii gaafatan jechuudha. Maal jedhee deebisee fi mariin araaraa dantaa paartii tokko yookaan garee tokko yookaan immoo saba tokko qofa hin miidhuu jedhe. Mariin araaraa biyya akka waliigalaatitti miidha yookaan immoo biyya kuffisaa jedhe jechuudha. That's reality. Kana jedhee kanaafi adda kana isin biraan geennee jira ammallee yaadni biraan ni jira waan ta'eef haga yaada biraa isinitti biraa ga'u subscribe share like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha.